mormii taasisee uggurri daandii eegalamuun dhaga'ameera. Bal'ina oduu kanaaf Isaa Yuusuf akka ta'anitti isinitti hima. Waamicha mormii labsii taasifameen qeerroo gobbaan hirnaa dodollaa dhangaggoo fi kanneen akka Harargee Bahaa dirree xiyyaaraa fi salaalee magaalaa Shirarootti gaggeeffamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun Harargee lixaa magaalaa Galamsootis gaggeeffamaa jiraachuu maddeen arganne ni ibsu. Ajjechaan humnoota waraana Itoophiyaan itti fufee jira. Godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo iddoo Abbaa Giddoo jedhamutti barataan Tolumaa Biraanuu jedhamu waraana mootummaan ajjeefamee reeffisaa gatamee jechuun jiraattonni Keellootti himan. Tolumaan mana barumsaa qophaa'inaa Qeellamitti barataa kutaa 12ffaa yeroo ta'u irra jireessaan hiriyoottansaa waliin kan qo'atuu fi qo'annaa waliin dabarsudha jedhu hiriyoota isaa akka dubbatanitti qo'annaaf jecha yeroo mara halkan mana waliin bullee qo'ataa kan turre Tolumaanis galgalaan gara hiriyoottansaa utuu deemu karaatti harka waraana mootummaa bu'ee lubbuun darbee jedhu hiriyootni isaa. Tolumaan erga ajjeefameen booda reeffisaa karaa irratti argamuusaas dubbatan. Hidhaan Oromiyaa keessaa jabaatee itti fufee jira. Sadaasa tokko bara 2020 godina Illuu Abbaaboor Ona Daarimutti ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun akkuma itti fufeetti jira jedhu namoonni Keelloof odeeffannoo kennan. Haaluma kanaan magaalaa Daarimuu ganda duwwaa tokko kan ta'an obbo Awwaluu Kaliif, obbo Hirkisaa Waagaa, obbo Saachoo Mokonnin, obbo Muzaamil Kaliifaa fi dargaggoo Laxxiif Qaadiitti kan mootummaan qabamu waajjira poolisii Oonichaatti hidhamanii akka jiranuu odeeffannoon nu qaqqabe ni addeessa. Magaalaa Naqqamtee keessatti waraanni namoota doorsisaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Naqqamtee himan. Jiraattonni magaalaa Naqqamtee akka jedhanitti erga ajjechaa suukkanneessaa jumlaa dargaggoota qaroo 4 bakka tokkotti rasaasaan rukutaniin booda doorsisaa fi reebicha amaatu nu qaqqabaa jira jedhu. Magaalaa Naqqamteetti uummanni kamuu ba'ee galuun yaaddoo ta'uu bira darbee dhorkameera jedhamuuf danda'amee jira jechuun jiraattonni magaalichaa. Akkuma beekamu magaalaan kun erga waraanni mootummaa aangoo fixatee humnatti fayyadamuu yaaluu gosoota adda addaatti wal jijjiiruun shororkaa'uu eegaltee bubbultee jirti jedhu. Magaalaa kanatti waraanni seermaleessi kun guyyaa guyyaan ajjechaa, hidhaa, saamichaa fi doorsisa uummata irratti godhaa oola jechuun komatu jiraattonni magaalaa Naqqamtee. Kan maqaa poolisii yookiin waraana biyyaati jedhamuun kan ergaman hunduu akkaataa uummata magaalichaattiin balleessuuf abdii kutachiisuu danda'u qofaaf akka hojjetuuf yoo ta'e malee nageenyaaf jedhamee waan ergaman hin fakkaatan. Nageenyi keenyas haala yaaddeessaa keessa jira. Hoogganoota waraanichaa miti miseensonni waraanaa hunduu dhuunfaa isaaniitiin namoota qabeenyaa qaban iyyaafachaa fi akkamiin akka qarshii irraa fudhatan qofaa mijeeffachaa oolu jedhu. Namoonni Keelloof odeeffannoo kennan kunneen baajaajii fi taaksii dabalatee kanneen tajaajila geejibaa uummata magaalichaaf kennan hundaa akka hojjechuu hin dandeenye ifatti dhorkanii jiru. Kan akka carraa dhimma dhuunfaafuu qabatee ba'u arginaan magaalaa walakkaatti dhukaasatti banuun nama sana qabanii erga caccabsanii isas qabeenyaa isaas hidhaa jiraachuu jiraattonni himu. Akkuma kana qeerroo magaalaa keessatti arginaan reebuu fi qabanii hidhuu qofaa ta'eera. Sababaa tokko malee ajjeesuun waan hammaateef uummanni magaalaa Naqqamtee haala yaaddoo keessa jirra jechuun komatanii jiru. Walumaa galatti jedhu jiraattonni wanti waraana mootummaa jedhe of waamuu fi hojii shororkeessummaa uummata irratti dalagaa jiru kun baay'ee waan hammaateef qeerroo qarree fi uummanni magaalichaa marii barbaachisu gochuun fala kaayyachuu qaba jechuun komee qaban Keelloof kan ibsan jiraattota magaalaa Naqqamteeti. Addi Bilisummaa Oromoo ajjechaa fi qabsaa'ota mootummaan adamfamanii hidhamuun jeequmsa biyyaaf rakkoo sabni keenyatti jiruuf fala kan taane ibsuun itti dabaluunis addatti dargaggoota irratti kan xiyyeeffatee deemaa jiruun cinatti adamsuun miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irratti raawwatamaa jirus hammaatee akka argamu haalli Oromiyaa keessa ragaa gahaa ta'us eeran. Biyya gaagaama lubbuu fi manca'insa qabeenyaa dabalatee rakkoo siyaasa dinagdee fi hawaasummaa waliigalatti jeequmsa bifa hedduutiin goolamte lammiileef yaaddoo jireenyaa taateef furmaanni seeraan ala aangootti rarra'uuf afaan qawweetiin yakka suukkanneessaan uummata jilbeenfachiisuu fi yaaluu miti. Jaarmiyoota siyaasaa, dhaabbilee hawaasaa fi qaamolee adda addaa waliigalattis lammiileen hundi kan keessaa qooda fudhatanii fi ittis amanan mootummaa ce'umsaa gad dhaabuudha. Wiirtuu jeequmsaa taasifamuun kan xiyyeeffatamte Oromiyaa fi lammiilee ishee hunda balaatti aggaamamirraa baraaruuf waamicha jaarsa mootummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoon dhiyeesseef owwaachuun dirqama hundaa yeroon gaafatudhas jechuun eeranii jiru. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaanii keessatti adamsuu fi hidhaa seeraan ala miseensotaa fi deeggartoota isaanii irratti waliigalatti lammiilee biyyattii qabsoo karaa nagaa gaggeessanii fi fayyaaleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru gad jabeessee akka mormu ibsa. Fallii akka kanaa dhaabsisuu fi abdii fi hawwii uummataa dhugoomsuuf kaayyoo qabatee deemaa jiru dhugoomsuuf yoomiyyuu caalaa falmasaa murannoon akka itti fufu hundaaf akka mirkaneessan ibsanii jiru.
Daarekteerri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom nama koronaa vaayirasii qabu waliin quunnamtii qabaachuu isaanii waan barameef adda of baasuu isaanii beeksisan. Guutuu gabaasa kanaaf Isaa Yusuuf akka taanutti isinitti hima. Mallattoo dhukkubichaa akka hin qabne ibsuun guyyootti dhufaniif garuu akka qajeelfama WHO adda of baasanii akka turan Dr. Tedros fuula Twitter isaanii gubbatti maxxansaniiru. Hundi keenya qajeelfama fayyaa hordofuun dirqama. Akkanatti qofa tamsaasa COVID-19 dhaabuu, vaayirasicha balleessuu fi sirna fayyaa kunuunsuu dandeenya jechuun barreessaniiru. Dabalataanis lubbuu namoota oolchuu fi kunuunsuuf waayiloota koo waliin cimsinee ni hojjanna jechuun ibsaniiru. Addunyaa keessatti yeroo ammaa lakkoofsi namoota COVID-19 qabaman miliyoona 46 dabreerra. Kan lubbuun isaanii darbe ammoo miliyoona 1.2 caaleera. Filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa boor sadaasa 3,2020 raawwata. Lammiiwwan Ameerikaa saalaan filannoo kana eegaa jiru. Pireezidaantiin Tiraampis ta'e yookiin morkataan isaanii pireezidaantiin itti aanaa duraanii Joo Baayiden yoo mo'aman akka walitti bu'iinsi uummataa hin uumamnee fi baay'ee sodaatamaa jira. Waldhabdeen filannicha irratti uumamnaan sagaleen irra deebiin kan ilaalamu ta'a. Pireezidaantiin Tiraamp halkanuma filannootti bu'aan akka ifa ta'u taasisa jechaa kan jiran yoo ta'u, Joo Baayideniif Dimookiraatonni ammoo kana mormuun garee ogeessota seeraaf abbootii alangaa dhibbaan lakkaa'amuun walitti qabuun mana murtiitti himannaa banuuf qophii taasisuu beeksisaniiru. Gama biraan bara 2016 namoonni miliyoona 33 karaa poostaatiin filannoo irratti hirmaatanii turan. Bara kanas sababii COVID-19tiin namoota miliyoona 82tu karaa poostaatiin filachuu gaafate. Haa ta'u malee filannoo guyyaan tokko qofti hafe kanaan isteetiiwwan yookiin kutaalee biyyaa hedduunis seera bara dheeraa kan sagalee poostaan ergamee yoo banamu ilaalamuuf lakkaa'amuu akka qabaatu ajajuu geeddaruuf ammallee rakkataa jiraachuun ibsame. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp karaa poostaatiin filachuun bu'aa filannoo irratti rakkoo uuma jechuun akka hafu gaafataa turuun kan yaadatamudha. Tajaajila poostaa USA irraa fandii yeroo ariifachiisaas dhaabaniiru. Filannoo duraanii irraa akka hubatamutti caalaatti warra Dimookiraatotaatu karaa poostaan filata. Riippaabilikaanonni harki caalaan guyyaadhuma filannichaa qaamaan argamanii filachuun beekamaa ta'uu ibsan. Hooggantoonni paartilee mormituu Ivory Coast mootummaan ce'umsa uummataa akka hundaa'u gaafatan sanbata darbee filannoo gaggeeffameen paartilee isaanii ugguranii ture. Paaskaalaa fi Nigusaanii fi Heenerii Koonaan baadii pireezidaantii Alaasaanii Otaaraa yeroo sadaffaaf dorgomuun heeraaf seera biyyichaa kan cabsedha jedhan. Deeggartootni Otaaraa heera bara 2016 fooyyee yeroo turtii pireezidaantummaa kan murteessu ta'ullee marsaan jalqabaa lakkaa'amuu qabu jechuun morman. Pireezidaantichi yeroo sadaffaaf nan dorgoma erga jedhanii mormii ka'een jihaa gayyaas namoonni 30 ajjeefamaniiru. Sagaleen filannoo kenname lakkaa'amaa jira. Paartiin biyya bulchu paartilee hiriira mormii guddaa waaman akeekkachiisan. Biyya Masriitti dubartoonni qoccollaa saalaa irra ga'u ifatti mormuu eegalan. Tuttuqqaan saalaa dubartoota irra ga'u Masrii keessa waan yeroo dheeraa tureef beekamudha. Waggoota hedduuf dubartoota Masrii irratti qoccollaan saalaa akka raawwataa tures addunyaan quba qaba. Miidhamtoonni kunneenis ammatti haala kanaan duraarra baratameen ofirraa qolachuuf falmataa jiru. Dubartoonni Masrii danuun haga hundumtuu jechisiisuu danda'utti qoccollaan yookiin gudeeddiin irra gaheera. Dubartoonni biyyattii keessa jiran uffannaan isaan uffatanillee of eeggannoof ta'aa jira. Waggoota hedduuf dubartoonni qoccollaan saalaa irra ga'us sababa aadaa, amantii fi bartee hawaasa keessa jiruuf jecha miidhaa irra ga'e hin dubbatan. Ammatti garuu dubartoonniif shamarran Masrii callisuu dhaabuun dubartoota biroof hamilee ta'uuf haqa barbaacha qoccollaa saalaa isaan irra ga'e miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodaa jiru. Ji'a adoolessa darbee shakka miidhame kan ture Ahimad Zaak irratti poolisiinis himannaa banee jira. Maqaballeessii miidhaa qaamaa geessisuu, qoccolloo akkasumas gudeeddii irratti ragaa poolisiin walitti qabatee jira. Innis himannaa shamarran ganna 18 gadi qoccoluun doorsisuun akkasumas shamarree afraffaa maqaa balleessuun himatame. Ahimad garuu himannaa irratti dhiyaate hunda hin raawwannee jedhe. Roogeettii sabaa Koodir erga qoccollaan saalaa irra ga'ee booda biyya ishee dhiiftee waggaa darbe gara USA deemuun ishees ni yaadatama. Namoonni dhageettii qabanis namoonni beekamooniif dhiironni cunqursaa kana morman marii kanatis makamaniiru. Firaans magaalaa Liyoon keessatti lubni Ortodoksii tokko rasaasaan rukutaman. Guutuu gabaasa kanaa walabummaa abdataa akka taanutti dhiyeessiti. ፍራንስ magaalaa Liyoon keessatti lubni Ortodoksii Niikoolaas Kaakaaveelakis jedhaman rasaasatti dhukaafameen madaa'anii lubbuun isaanii sadarkaa yaaddessaa ta'e keessatti akka argamu aanga'oonni biyyattii beeksisan. Namni miidhaa kana qaqqabsiisee akkuma haleellaa raawwateen bakka sanaan miliqullee poolisiin ragaa namoota ijaan argan irraa argate irratti hundaa'uun shakkamaa tokko to'annaa jala oolcheera. Namni haleellaa kana raawwate maaliif akka kana gochuu kaka'e haga ammaatti ifa ta'uu baatus poolisiin garuu dhimmichi yaalii ajjeechaa jechuudhaan qorannoo jalqabeera. Gochi poolisii yaalii ajjeechaadha
jedhe kun kan uumame France magaalaa Nice keessatti namoonni sadii waldaa kiristaanaa keessatti miidhaa billaan waraanamuun irra gaheen lubbuun isaanii darbu hordofeeti. Haleellaa kana pirezidaantiin France Emmanuel Macron haleellaa shororkeessuu islaamummaati jechuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantichi miseensota poolisii kumaan lakkaa'aman manneen barnootaa fi dhaabbileen amantaa akka eeganiif bobbaasaniiru. Magaalaa Lyon keessatti lubichi irratti haleellaan kan raawwatames yeroo abbaan amantaa kun tajaajila isaanii xumuranii karra bataskaanaa cufaa jiranitti ture jedheera poolisiin. Kantiibaan magaalittii Girigorii Daawusan gama isaaniitiin namni haleellaa kana raawwate maaliif akka lubicharraan miidhaa qaqqabsiisuuf barbaade ifa miti. Eenyummaa nama to'annoo jala oolfames adda baasuudhaaf qorannoon taasifamaa jira jedhu. Daawwattoota Keelloo Miidiyaa oduu namaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee keelloo hafan waliin turtii gaarii. Gadaa bilisummaa chaanaal irratti Keelloo Miidiyaa qophiilee adda addaa qaba.